ilaalna inshallah. Anaa dhufu baga nagaan dhufta deebi'e. Gaarii kaalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa warri gartanii peejii kee jala jirtan takka ruumitii jala jirtanii ilma namaatiin ni balleessaa yoo isin balleessa fooyyinaa ila nama folchaa yeroo baay'ee isaatii isin dheeradha. Kun ammoo dhugaa jirtu waliin baraa waggaa dheeraa kana turre hadha wanni Jimmaa isin deebisee maali? Waan tokko garaana nyaatee Jimmaa isin deebisee jechuudha. Jimmaa tana keessa seenaa ajaa'ibaa takka jira. Akka Oromootti illee akka uummata Musliimaatti illee seenaa naannoon kamuu hin qabnee fi seenaa naannoon kamuu hin dalagamintu Jimma keessa jira jechuudha. Viidiyoo kaleessa muummicha ministeerri Xaaliyaa wajjin dhaqanii ilaalanii masaraa Abbaa Jifaar muummicha ministeeraa dhaqee ilaale keessatti dhaamsa guddaa wanni hedduun achi keessaa agarree jechuudha. Uummanni Oromoo takka uummanni Musliimaa seenaa Itoophiyaa keessatti gahee qabu maal akka dalagamaa ture gaafa atseewwan Itoophiyaa cabsanii ilmaan Oromoo sabaa sablammoota kulneeffataniin dura Oromoon maal fakkaatti uummanni Musliimaa maal fakkaata akka jedhu waa lama achitti isin ilaala jechuudha waliin ilaalla. Suni maali? Fagomatti osoo hin deemne aabbichi waliin imala warri kalee gootan karaa gartanii foddaa sooshaal miidiyaa kanarraan ta'ee qaamaan ta'ee yoo isin deemtanii ilaaltan dhaamsa guddaa fi warroonni kalee gartee Oromoo miti namni kun Oromoo waan dalanne jedhu hunda isaanii deebiin guddoon kalee deebitee fi yoo diinummaaf taate malee aabbichuun Oromoo bira dabree nama seenaa Oromoo qajeellotti gadi bu'ee gadi fageenyaan eenyullee caalaa warra nuti Oromoo qabsoofne jennu caalaa nama fageenyaan Oromoof dalagee fi Oromoo dalagaa jiruu fi qoma dhaatee ammallee Oromummaa isaattis nama gartee dhibbaa dhibbatti ittiin boonuun ittiin gammaduudhaan dalagaa jiru jechuudha. Ilmaan Oromoo hundi keenya addunyaa kana itti dhufnee haga Rabbiin as gubbaa nu kaayee teennee deemna jechuudha. Haqa haa dalannu hagatti gabaabduu tana keessatti waan gaarii yoo dalanne gaariin numaaf namni waan dalage kaamtuu dalagellee hamtuun isaafi ka gaarii dalagellee gaariin isaaf jechuudha. Quba qabaadhu nam tokkoofis waan tokkoon daladhu ofii keetiif tolchitullee balleessitullee. Wanni muummichi ministeeraa dalagaa jiraniif dalaguu deemaa jiran akka malee nama hubannoota qabuuf gad dhaabbatee ilaaluun waan nuti yaadin waan ni godhama jennee nu yaadne godhamaa jira. Ministeera Xaaliyaanii fuudhanii masaraa Abbaa Jifaar Jimma geessuun gariin namaa akka itti ilaalu qaba. Haa ta'u namuu akka hubannoota isaatti waa ilaala jechuudha. Garuu wanni nu fageessinee ilaaluu qabnu Oromoon ni gabroomte. Akkamitti gabroomte? Maaliif gabroomte? Eenyu gabroomfate? Eenyutu gabroome? Eenyutu hin gabroomne yoo jenne waan hedduu argaa jirra jechuudha. Oromiyaa keessa naannoo gabroome jira, naannoo gabroomne jira. Yoo maa'illee nu dhaqqabdee gaafa kallattii ganama gabrummaan manaa baatee dhuftu naannoo Jimmaa ziyaaruu hin dandeenye gabrummaan. Achuma bira baatee dabarte jechuudha. Yeroon balballi gabrummaan balbala dhoofte warra Jimmaa uummata Jimmatti eega Abbaan Jifaar Rabbi jannataan isaan haa qananiisu gara fuula Rabbii deeman balbala isaanii gabrummaan uummata Jimmaa dhoofte jechuudha. Achiin dura uummata seenaa guddaa dalagee masaraa mataa ofii qabuuf seenaalee adda addaa yeroo keessa gad deebitee ati ilaaltu qabu uummanni Jimmaa ture jechuudha. Uummata sirna bulchiinsaa aadaa waan hundaa ammatee akkasii jiraatuu fi uummata seenaalee namni irraan dubbatin nu Oromoolee irraan dubbatin namuu seenaa gara ganda ofiitti harkifatu Jimma keessa jira jechuudha gartee kan isaan irraan dubbatame. Wallaahi Oromooti waa isinii dhaamana dhagaa. Hedduu wal nyaanne hedduu wal finne. Sooshaal miidiyaa kana gubbatti nama hedduu seenaan isaa xuraaye. Rabbi biratti illee nama biratti illee. Maali? Gandaan duuluudhaan, gosaan duuluudhaan, sabaan duuluudhaan, amantiin duuluudhaan wanni hedduu dalannee jirra. Waa hedduu cambinee jirra. Gosa keenya jaalatiin amantii teenya jabeessinee miti. Namni amantii ofii hin jabeessine, namni amantii ofii qoma dhaatee amantii fedhaa qabaatu, qoma amantii ofii ittiin boonne amantii ofii hin jabeessine, sillee biyyallee nama tokkollee akka hin jabeessine tokkoffaa hubadhu waa'ee amantii irraa. Namni amantii ofii tuffatu, namni amantii isaa hin jabeessine gantuu ta'u, namni amantii hin qabne jala yoo deemtisi salphata. Waan fedhetti amanu abbaan. Amantii isaa yoo jabeesse waan hundaa jabeessa. Yoo amantii isaa laaffise hattuu quba qabaadhu. Gosallee akkasuma namni gosa ofii jibbu hin jabeessine hin jiru. Garuu ittiin dhaaddachuun yakka. Rabbi biratti illee nama biratti illee. Rabbiin ka uume gosa kaaliqu samaawaati wal ardi Rabbi uume. Maaliif isin uume jedhe akka ittiin dhaaddattan osoo hin taane akka ittiin caalmaa wal garsiisan akka yeroo rakkattan ittiin wal gargaartan. Yeroo namni du'e wal awwaaluu. Yoo namni akka dalage gumaa haa ta'u waan fedhe haa ta'u ittiin fixachuu
gosa itti barbaadanii yakkamaa nama badii dalage. Tartiiba hedduu jira. Akka bulchiinsa hadhaa kana keessatti namni biraa dhufee nu laaqne, nu balleessine, nu fakkaate ebaluuti. Wanni kun laallamee akkasitti yoo yakkeefillee, yoo biyya gurgurate, yoo nama ajjeese, yoo nama saame akkaataa ittiin laallamuu malee akka nu hadha baanee ebaluu caala jennu kanaan tun rabbi itti nama gaafachiiste. Hagana isiniin jedhee maal jechuu barbaadee kaayadha. Seenaan uummata Jimmaan dubbatamne. Seenaan abbaa Jifaariin dubbatamne jechuudha. Hadha isaan fuula rabbii deemanii dubbannee homaan goonuuf. Garuu ilmaan teenya lafaa dhufaan akka seenaa bareedaa dalagan. Hadha waan isaan yeroo san keessatti dalagan jaarraa 21ffaa keessatti dalagaa jirra. Fakkii namarraa fudhannu qabna, eenyuufaa qabna. Kutaa Oromiyaa keessaa namoonni seenaa gurguddaa beekamaa dalagan dachii Oromiyaa tana keessatti, Itoophiyaa keessatti eenyuufaa yoo jennee kennaadha nama muka ganda ofiisitti himachuudha. Garuu seenaan hangafa qabdi. Waa hunda keessattuu jechuudha. Abbaan Jifaar waan hundaan abbaa seenaa hangafaati. Seenaa ati yoo laalte dubbiste itti gammaddu baga Oromoo ta'e baga kiyya ta'e ittiin jettu malee kaadha ittiin walii qoluu deemnu miti jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa wanni dalagan hirribaa nu kaasan nama aqlii qabu, nama beekumsa qabuufi. Maqaan muummichi ministeeraa Xaaliyaanii achi dhaquutiin fooddaa addunyaa kanarraan biyyoota hedduu Jimma dhaqeetiin Jimmaan daawwate seenaa hedduu garagalchan jechuudha. Guyyaa kaleessaa achirraa addunyaan guutuun eessa bakki kun? Bakki ministeerri Xaaliyaanii dhaqxe tun bakka kan maaliif kan jedhu yeroo garagalchanii galmee ilaalan seenaa anaa ati hin beeknee fi uummanni Itoophiyaa guutuun qoma ittiin dhaatee nu huban. Nu kennaa bar ittiin jedhamtu bakka sanii qotamee baasee muummichi ministeeraa baasan jechuudha. Biyyoota Arabaa keessatti addunyaa yoo deemte ati gaafatte addunyaan abbaan Jifaar addunyaa keessa beekama rabbi jalataa sanaa kana ibsu. Maaliidhaan? Tokkoffaa waqfii isaan Suud Arabiyaa Makkatti uummata musliimaatiif zabana san keessatti lafa bitanii achitti ijaaran rabbiif nama biratti illee seenaa guyyaa qiyaamaatiin deemu. Takka namni musliimaa biyya san dhaqe guutuun seenaa achirraa yaadataan takka. Inni lammataa namni hadha addunyaa tana keessatti muummicha ministeeraa arguu fi keessaayyuu waan kalee dalagan ammaatti illee dalagamu deemu argu abbaan Jifaar eenyu akka ta'aniif nama gartee Faransaayii fa'aaf teekinooloojii yeroo san akaafaa lafaan qotan yookaan ammoo waan zaabba waan jettanii waatee bar jedhe teekinooloojiilee hedduu biyyaadha guddatte jennee nuti addunyaa kana irratti maqaa waamnuuf warra gartee teekinooloojiin taphatee nu kanniini warra gartee nuti teekinooloojii kenne keessaa tokko kana inni kun warra nu gabruunfate miliinik irraa eegalee Haayile Sillaasee guutuun masaraa mootummaa ta'adha seentee seenaa abbaa Jifaartu jira jechuudha. Waan caa ittiin dhuganiif, waan irra nyaatan, itti bukeeffatan, waan hunda ittiin fayyadaman. Saba kun lammiitii. Anaafat illee Oromoodha. 4 kiiloo abbaan kiyoo kake yookaan abbeeraan kiyoo yookaan anaatiin seenu. Ilma Oromoo tokkos seena. Yeroo seene Oromoodha jedhanii malee yookaan Jimma yookaan Baalee Arsii Harargee Jimmaa Gujii Boora nama jedhu hin jiru. Oromticha. Seenaan dalagdu ammoo wanni ati gootu saba waamsisa. Maaliif? Ebaluu eega jedhanii duubatti lafa dhaloota isaatti waamama. Namni tokko yoo seenaa kee himu ebaluu gandii dhaloota isaa achi jedhan. Muummichi ministeeraa gariin namaa kalee Jimma ganda isaatiif achi geesse jechuun ni mala miti. Waan geessaniif qaban seenaa guddaallee dalagan Oromummaa ofiillee agarsiisan akka nullee seenaa keenya bareedaa ganda cululuqaa ganda keessa jiru haanee baafnee qoma ittiin dhahannee boru nullee bara asiillee achi qabna boru achi iftaan achi. Gandi keenya guutuu yoo keessa deemnee lafti Oromiyaa Itoophiyaan kun guutuun seenaa qabdi. Lafa qoma dhaattee ati waan babbareedduu itti garsiiftee addunyaa warra si tuffatu, warra si gabroonfatu, warra wallaalaadha siin jedhu kana qoma itti dhaattutu jira jechuudha. Nutiin hadhas gubbaan wal fidhu kuni cambinee ganamni kun jiru garuma gaarii baana. Ilmaan keenyaaf waan bareedduu gaarii kennee deemuu qabna jechuudha. Uummanni Jimmaa bareedaan lafa bareedaa qabuuf aadaa bareedaaf seenaa bareedaa qabu sun kaleessa seenaalee guddoo akka malee nama gammachiistu. Oromoo bira dabartee Itoophiyaa bira dabartee Afrikaadhaaf addunyaa keessan mataa ol qabachiistu dalagame jechuudha.
teessuma lafaatiin wal qabatee masaraa abbaa jifaarii wal qabatee uummata bareedaa aadaa bareedduu qabsanii wal qabatee lafa seenaa bunni adda addunyaan koofii jettee irraa dhugdu laal wallaalinna keenya cabinna keenya gabrummaa jala turuu keenya adda buna koofii arabii jedhanii waamanii jechuudha. Garuu namni buna addunyaa ol beeksenu namni buna dhuguu addunyaaf kaa'enu addas bunni Itoophiyaa addunyaa keessatti lakkoofsa tokkoffaa gubbaa jira jechuudha. Siyaatil jedhan Starbucks jedhanii manni bunaa guddicha addunyaa kana keessaa jiru miliyeenarri ka Ameerikaan abbaatu qabeenya isiin dhaattu keessaa tokko Siyaatil keessa jira jechuudha. Buna Itoophiyaa argattee dhuguuf bitachuun akka malee gartee sitti qaalii achi jettu jechuudha. Bunoota biyya biraa Biraazil maal kanneen illee argatta. Bunoota keenya san garuu kan sadarkaa san gahe adda yoo ati ilaalte Kaalid Koofii jedhanii gara biritti haala adda addaatiin deemonni biraa irraa waamama. Abbaa dhabuuf gabrummaa jala turuuf nu uumi qabeenyi keenya gabroomee jechuudha. Kanaan wal ammatee jimma keessa wanni kaleessa tahee diinota keenya jim godhee seenaa teenya tatiin jettee awwaalamtee awwaara dhadhee ol baase jechuudha. Eenyu dalee kana mucaa ministeera Dr. Abiy Ahmed Ali ilma Oromooti. Namoonni hedduun keenya wanna dharraa wal fiduuf lafa kennu namni kun Oromoo miti. Oromoo irra rakkoo dalagaa jira. Oromoo irratti dhiibbaa guddaa godhu jira. Uummanni Oromoo saama miti. Oromoon du'aa jirti ajjeefamaarti saamaarti eenyutu saama diinota Oromootu saamsu jira. Hinaaftuu warra gandaan deemutu kana dalagaa jira. Muummichi ministeeraa warroonni gartee murtaayan namni hadha muummicha ministeeraa wajjin sa'a 24 dalagaa jiran namni akka adda Adaanech faati. Warri seenaan gartee qalama dahabaatiin seenaa katabachaa jiran ardhas biyya tana jijjiiruuf seenaa Oromoo illee namatti agarsiisu maaliin haasaanii miti akkas turree seenaa akkasii qabnaa akkas goone miti. Hojiidhaan dalagaa lafa kaa'anii waan waggaa meeqatti hin dalagamee waggaa 7 kana keessa dalaguudhaan addunyaa irraa warra dhufe afaan Arabiitiin argaa jirtan Ingiliffaan argaa jirtan afaan warra Afrikaatiin. Welcome to Dubai jedhanii mikaleessa. Come to Dubai jedhanii come to Africa come to Addis jedhan. Agamitti waggaa 7 kana